Kanaaf amma ammoo akkuma namni tokko tokko gorsee akkasumas hiriyoonni ishii gorsanitti waan sanirraa tasgabbaa'ee waan jettu fakkaatti amma ammoo mee isinummaa laala waa jedhaan isiillee adarraa fuudha. Eenyu zime? Aisha muitii baniitii. Ana Ustaz. Video banadhu asile. Yesus Kristos tayyatu tano. Ustaz maqaaleen jijjiiratte ammoo jijjiireenna naga guyyaa torbaa eegeedhaniin. Ajaa'iba wallahi lazi. Aisha video banadhu. Ajaa'iba video maa rabanatti video itti dhiisime mee maaltu sadarkaa kanaan si geete hanga maqaa jijjiirrachuudha maal wanni si afaanii bee maal jettee tol. Ustaz wallahi an aareetu maan bakkaade lafarratti illee ijoolleen teenuman namiidha yoo dunyaa narraa fuudhanillee dunyaa keenan deebisanii waa baay'ee ijoolleen teena shira naxxatti beeytani. Hatta sim card ittiin dawwala wallahi lamataan kee amma na iyyaa jira akkoo ina goggodhaa ramataa kee kana keessa. Hatta sim card tama Oromummaatiin iyyuu tama Musliimummaa tanaayyuu sim card nama dawwalaniin tan naa bitaa birri matii yahoodhaati jennaan wallahi nama naa waliin rafiiti sii binna naan jedhu jira. Ani immoo nama akkasii san nama deeggaruu miti sinii galee. Dhagee maqaan kan keenyu obboleetii. An Aishaadha maqaan kiyyaa. Allahu akbar. Kanu Aisha. Media irratti amantaa akkanatti qafartee akkanatti maarree qabateen si faayidaan qabu. Waa baay'eedha ka achiin ani didee jenna bakka sim kaartii sanillee nama dhiirateen kadhachuurra hafuu wayya jedhee ittuma dhiise bakka lafarratti illee dunyaa kiyyanarraa fuudhanii naan deebisanii namni musliimni haqa namaa yoo nyaateeyyuu isii duubayyuu yookaan yoo isii toorarraa dhabuyyuu dunyaa isii san hiriyootatti kennaniif sila akka haqa kennatitti jechuudha. Ijoolleen teenya harkuma kiyya leetti kenna harka kiyyaan naan deebisan. Inna arrabsanii biloo kuna godhanii lafarra baay'ee na miidhanii beektan ijoolleen teenya jechuudha. Dhiidhoofsi yoo deebi'ee asirratti illee akka ilma namaa hin taphadha jedhu ijoollee matee na dadhabe. Wallahi ijoollee matee na dadhabe. Ammaan isaan godhan. Aasha amma bar wannan sababna ti macca jirtuuti amantii keessa wanni si baase maali dha bakka erga amantaan kenna nama video ani qabne ka isii tedhanii agana dorsisu lappe an galgala maraate akka kophaati yeroo lafarra bule wallahi simminto reechu maraate jechu waan ani qabne ma maqaana balleessa waan ani qabne ma foolo ittiin na guuratan an ol baasa yoo dhugama rabbitti amanta yoo dhugama amantaan kenna ka muslima yoo haqa baase ol na baasa jedheen akka ilma namaatitti maal godhanii maqaa kiyyaa na dandanatan. Sanuma bakka eegamantaan islaamaa kana ayyame maal godhaa isin keessaa jedhanii aaree bakka miira keessa galee galgala waan kana keessa. Miidiyaa bottaatiin maali gawwaan akkanaa inshaAllah. Miidiyaa afaan jeeti Aasha. Media rabu ko man media rabu as gubbaratti namni sila geeffatu namni hedduun silaaluun irrina kan kennan sila kaawwan fayyidaa sifin qabu dhuguma yoo gartee dogongorra jiraatellee akka nama gartee amantii kana keessa duraan turiinitti as gubbaatti ibsuu shaadaa qabattu maal jechuun kun sin barbaachisu bu'ii miidiyaa irraa gabbuyi. Sumayya. Sumayya. Imo walitti nu hidhe buusi miidiyaa yoo nama kana yoo gartee nama kana qabaate yoo taate as gubbaratti wanti hin godhina liisa. Laa ustaaza waa'ee kanaa irratti ijoolleen baay'ee yoo ka'aa waa'ee kanaa asuma irratti miidiyaa irratti dubbattee miidiyaa irratti fixaafi. Ay dirqama miidiyaa gubbaratti ta'uu qaba shaadaan eenyu akkasii. Waan biraatiif hin jenne yaani hin jira miti. Namni waa irraa barata waan isin jettanuu san barumsa irraa fudhataniif jedhu jira malee keessanaa fixanuuf rakkoo takka ittiin qabu. Lakki. Laalan akka isii qabu gadi bahee waan akkana illee irraa barata. Jarjarina dhaabbadha bulayyan. Mucayyoon tun aaraa waan kana keessa seentee miti maal gara amantii kanaa dhufte akkanatti jechuun bara boru kabiraati isiniin aaree jee hundi dhufee shaadaan akka ibsisaa jechuudha. As gubbara taa'anii namni daaluu yaa fi kun xiqqeenya bulayyan kiyya wallahi lazim. Taisaa yoo dhugumatti amantii isitti deebuu fi rakkoo jirtullee maaltu isin geellee ana sirra gaafachuun barbaanne yoo kaan nama biraa yaamaa fi dhugaa dubbachuuf. Magaa kullillee asumarratti wannoo jedhanii fi biti bu'iitii keessaa fita rakkoon qabu. An kuullee keessaa qabsiise guyyaa san kuullee keessumaan deebite asirratti hin qabanne laa.
سنسي فقط ما بقى سمية فافيدو كيسما ويا كيسما فيتا ديسا yaa وانا dhiima كنا gurubbii ayi وهم داو ميديا قبا وهم داو وهم أنا خيسا وأنا لاتس وأنا تقوفي قدو هم ميديا قبا شين والله سرين ثم يا فيديو غطو وانتي تات ayyee ustaaz ayyee ishee tole taa Sumiyaati tiidhini walirratti hidhee bakka keessaanillee dhumu rakkoon qabu bira. barrakkoo miti isiin ganaa way amantaa irra fudhataa jirti isiin amantaa ofii keessa jirtiimi ani wallahi Haniin waan jechisi jedhu akka hin beeku beeytanii wanni kun asirratti taa'amee asirratti ammallee namoonni akka isiillee borillee akka hin uumamne dogongora kana namni irraa haa baratu jechaaf laa asirratti haa ammallee ta'u wanni jettee feeni beeyta. jedhaniif illee maayini beeytaa faayo maayini beeytaa ammallee ijoolleen baay'een akkuma isii kana aarra jedhanii amantaa jijjiiranii amantaan ammoo qoosaan hin taatu waan aaraan Yaa seenanii wayita aarii namarraa badde itti deebi'anii miti beeytaa dhugaa rabbii dubbachuuf yaa kun akka ijoollee muslimaatitti wanti akkanaa eebiidha beeyte rabbiin nutti hin deebisinii kana kuni xiqqeena miidiyaa irratti aareetiniin akka ta'ee booda itti an ta'u walla an akka kiyyatti ani namni naa jaalatu filuu sun ta'an akka kiyyatti hedduu nama gammachiisu diqqeenna osoo hin ta'in badii guddaadha kun rabbitti balleessuudha bara. Diqqeenni waan yaa biraati. wallaahi Sadarkaa fi maaliidha sii galee kabaja maalii osoo hin ta'in kun rabbii ofiitiin wal dhabuu rabbiin walitti bu'uudha. Garuu namni keenya wanni nama hin goone hin jiru rabbii jedhaati wallaahi wal eeggadhaa asirratti illee wayita wal arrabsitanii wayita waa waliin jettanii. yaa keessaa wanni hin isii wanni jiru maa inni dogongoruma irraa deebitee rabbii ofiitti istikaaraa deebi'uudha khalaas wanni keessaanillee yoo godhamu yookaan gorsuma adda addaa kennanii fi Istikfaaraa jedhanii deebi'uudha asirratti isiin. yaa wanni guddaan istikfaaraa deebi'uudha asirraa osoo baaneetu maan keessaan akkuma reef shayni jedhan san hiine wan san goone na Yaada gammachiisaan bareeda sunis. Amma Suni sanillee dhaga'uu baatee baru waan achi keessatti illee naanneffidha. wanni gortanii fi wanni jedhanii waan baay'ee waan jiruuf Yaa keessumaa wayya waa mara akkanatti miidiyaa irratti keessumaa dubbatuun wayya ta'u eeyyuwa namni yoo wayya. si lolatellee yoo si tumatelle beeta fuuldura ija namaa dura osoo hin taane amma isi anumayyuu ta'e yookaan iyyuu ta'e waa baay'ee jechuu ni dandeetti maaliif jennaan nama ofiiti namni nama ofii ni gorfata argitee asirratti hoo ija namaa fuulduratti waa baay'ee jechuu ni dandeettu keessaan waa hoddu itti himta waan taateef keessumaa wayyaan akka kiyyatti anamma asirratti afaan baafadhee waa hoddu jechuu ni danda'u yaa akkasi akkasi. Laa yaada bareeda isheen ustaazni ka jedhanillee yaaduma bareeda. Jechuun hanillee akkuma namni irraa dhaga'e maal jedhuufi. Irra caalaan garuu isiidha ammallee ka balleessillee ka dogongorallee isima waan ta'eef amantii ofiitti ammallee ka deebi'u isima isinitti. osoo nama reef gara islaamummaa dhufe taate akkamitti gara islaamummaa dhufe maaltu gara nasi fide jedhaniini barumsa ijoolleef dabarsiti taha Yaa argite kuni waan wanni hin taaneef keessumaan ani akka kiyyatti no yaada bareeda wallahi. Hayee gabbuu walirra hidhiiti achiin hanillee itti hidhi. yaa haani tola koisa kenna ergitamo keessatti ergun hin deemati walitti hidhan maal godhaa miti ani isimmaan gara wannoo haa deebitu yaa obboleeyyaa Hani deemi waliin asii akka duraarraa deemina nama laala amma maaliif jedhe beeyta faayoo namni akka isii fakkaattoon akka isiillee ni jiranii ni dhufa